Ashama harka fuune daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Kaleessa naannoo Gambeellaatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 7 darbuun dhaga'ame. Naannoo Gambeellaa aanaa Jikaa'ootti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 7 darbeera. Balichi kaleessa galgala naannawaa sa'aatii 1tti ambulaansii magaalaa Gambeellaa irraa gara aanaa Jikaa'ootti malaa ture laga Baaroo keessatti kufuun kan mudate ta'uudha kan dhaga'ame. Balichaan lubbuun namoota 7 battalumatti kan darbe yoo ta'u namoota 7 irra immoo miidhaan qaamaa salphaa fi cimaan dhaqqabuudha kan dhaga'ame. Namoota miidhaan irra qaqqabeef wallaansi taasifamaa fi jiraachuu fi ka'umsi balichaa qoratamaa akka jiru ragaan biiroo kominikeeshinii naannicharraa argame ni mul'isa. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el durfamu bulchiinsi yeroo naannichaa hooggansa isaa jalatti humnoota nageenya naannichaa ajajuu hin danda'u jechuun ibse. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el durfamu bulchiinsi yeroo naannichaa humnoota Tigraay hooggansa isaa jalatti ajajuu hin danda'u jedhe. Rakkoolee bu'uuraa bulchiinsa yeroo keessatti mul'atan furuufis tarkaanfii akka fudhatu ibseera. Paartichi kana ka jedhe kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaan durfamu torban kana keessaa qaamolee nageenya naannichaan hooggansa bulchiinsa yeroo jalatti hojjetu jechuun ibsa baasuu hordofeeti. Durataan dhaabichaa akka Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el durfamu ibsa baaseen bulchiinsi yeroo naannichaa akkuma maqaan isaa ibsutti hojii bulchiinsaa raawwachaa ce'umsa yeroo gabaabaa ta'uun kan tajaajilu malee loltoota Tigraay hoogganuuf ergamas ta'e caasaa hin qabu jedheera. Bulchiinsi yeroo naannichaa bu'aawwan waliigaltee Piriitooriyaa raawwachiisuu fi tajaajiloota bulchiinsaa kennuuf kan hundaa'e ta'uu kan eere Adda Bilisummaa Uummata Tigraay itti dabaluudhaanis itti waamamni isaas mootummaa federaalaa waan ta'eef humnoota Tigraay caasaa federaalaa jala galchuu hin danda'u jedheera. Adeemsi kunis waraana Tigraay bittinneessuuf shira xaxamedha jechuun qeeqee jira. Bulchiinsi yeroo kun raawwii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa wal qabatee itti gaafatamummaa laatamee fi cinaatti dhiisee aangoo namoota dhuunfaa mijeessuuf shira xaxaa jira jechuun dabalee komateera. Yeroo ammaa kana rakkoo naannicha keessa mudate rakkoo Adda Bilisummaa Uummata Tigraay keessa qofaa jiru godhanii dhiyeessuu fi yaaliin taasifamaa jiru fudhatama hin qabu ka jedhe. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyooniin durfamu qaamoleen addawaawii diigan ammas karaa bulchiinsa yeroo naannichaa fayyadamuun socho'aa jiru jechuun himeera. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay walga'ii idilee fulbaana 21 bara 2024 gaggeesseen murteewwan garaagaraa dabarseera. Murteewwan kanneen keessaa humnoonni nageenya naannichaa akka qaama bulchiinsa yeroo ta'anii hojjetu jechuun isaa kan yaadatamu ture. Naannoon Amaaraatti bara kana barattoonni mana barumsaa galan akka malee na jalaa xiqqaateera jedha. Naannoon Amaaraa barattoota sadarkaa lammaffaa baratan keessaa kan bara barnootaa kana mana barumsaatti deebi'an 300 qofaa ta'uu beeksiseera. Biiroon barnoota naannichaa bara kana barattoota sadarkaa lammaffaa kan mana barumsaatti deebi'uu qaban kitila tokkoof 200 ture. Garuu irra jireessa sababa rakkoo nageenyaatiin kan amma barumsatti deebi'an barattoota 300 hin caalle. Kan kutaa tokko akka 8 barachuu qaban kitila 4 fi 800 mana barumsaatti galmeessuuf osoo eegamaniiti kan argaman kitila tokkoo fi 300 qofaadha jedhame. Kana malee bara kanatti ijoolleen umrii 4 jiran kitila tokkoo fi 760 mana barumsaa ni galu jedhamanii eegaman keessaa immoo kan barachuuf galmaan barattoota 300 fi 24 qofaadha jedha biiroon barnoota naannichaa. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa Libaanos jiraataniif waamicha dhiyeesseera. Sababni isaa lolli biyyattii keessatti waan adeemaa jiruuf akka irratti mari'ataniifidha. Lolli kibbaa fi baha Libaanositti jiru cimaa waan dhufeef waajjirri qoonsilaa Itoophiyaa biyyattii lammiilee Itoophiyaaf waamicha dhiyeesseera. Waajjirichi ibsa baaseen keessattuu kibbaa fi baha Libaanositti rakkoon nageenya ulfaataa jiraachuu ibsuun lammiileen naannawaa kanneen jiraatan adda baasamanii akka galmaaniif waamicha taasiseera. Haaluma kanaan lammiileen maqaa isaanii akkaataa paaspoortii irratti barreeffameen lakkoofsa paaspoortii fi lakkoofsa bilbilaa akka galmeessan waamicha dhiyeesseera. Keessumaa lammiileen kibba Libaanos
Taayar Suur Bint Jenil Maarjaayum Nabaatiyee Saayidaa fi naannawaa jiraatan keessa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 373 5451 yookaan Duwwaa 383 1089 akkasumas Baha Libaanos Albeek Beekaa Shalaqoo fi naannawaa sana jiraatan lakkoofsa bilbilaa 8177 62 yookaan 8163 Duwwaa 798 irratti bilbiluun akka galmaanii fi haala majeeruu kanarrattis akka waliin mari'atan waamicha dhiyeesseera. Libaanos keessatti haleellaa Israa'el raawwatteen namoonni 569 akka ajjeefaman mootummaan biyyattii beeksise. Haleellaa Israa'el Libaanos keessatti raawwachaa jirtu wal qabatee namoonni 60,000 lakkaa'aman gara iddoo biraatti baqachaa jiraachuun gabaafameera. Ministeerri fayyaa Libaanos namoonni haleellaa Israa'eliin ajjeefaman daa'imman 50 dabalatee namoonni 569 ajjeefamuu ibseera. Haleellaa qilleensarraa kibxata darbe kibba Beeruutitti raawwatameen hoogganaa olaanaa Hizbollaa Ibraahim Muhammad Qubaayisii ajjeefamuusaa garichi beeksiseera. Israa'el ajajaa olaanaa garichaa naannawaa kibba Beerut jiru irratti xiyyeeffachuu erga ibsitee sa'aatii muraasa booda haleellaa raawwattee kanaan namoonni 6 ajjeefamaniiru. Mataan Kaatar Sheek Tamiim bin Ahmed Al Taaniin yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haasawaa taasisaniin Israa'el Gaazaa keessatti daguggaa sanyii raawwatte jechuun himataniiru. Hooggantoonni biyyoota biroosii haasawaa taasisaniin tarkaanfiin Israa'el fudhachaa jirtu akkaan kan balaaleffatamuu qabudha jedhan. Oduma wal fakkaatuun Hizbollaan misaa'ilaa Teel Aviivitti dhukaasuu jalqabuusaa beeksiseera. Garuu ammoo humni waraanaa Israa'el samiima irratti qoladheen caccabsee lafa buuseera jechuun beeksise. Haleellaa Hamaas onkoloolessa 20 bara 2023 Israa'el irratti raawwate hordofee haleellaa deebii Israa'el kenniteen baatilee 11 oliif fudhachaa jirtuunis haga ammaatti lubbuun lammiilee Falistiin 41,000 fi 167 yoo darbu kanneen 95,000 ol ta'an ammoo miidhaa qaamaaf saaxilamaniiru. Omar Al-Bashir mana hidhaa keessatti dhukkubni itti cimeera. Gara mana yaalaa biraatti dabarfamaniiru. Duraan gara waggoota 30 kan Sudaan bulchaa turanii fi booda fincila uummataan kan bara 2019 keessa aangoorra ari'aman Jeneraal Pireezidaant Omar Al-Bashir aangoorra wayita turan lammiilee biyyattii irratti yakka raawwataniiru. Seera cabsaniiru jedhamanii erga himatamaniitii mana hidhaa Kaartum keessa jiru. Mana hidhaa sana keessatti dhukkubsatanii ammatti cimnaan Kaartum irraa gara mana yaalaa magaalaa Meerooweet jirutti dabarfamuun dhaga'ameera. Dhukkubni isaanii cimaa akka ta'ee fi ogeessota alaa akka barbaachisu abukaattoon isaanii wabeeffatee Reuters baaseera. Al-Bashir isa kanaan manni hidhaa yeroo lammaffaa jijjiiramuuf isaati. Bara darbe sababa lola jeneraalota Sudaan lamaan jidduutti Kaartum keessatti lolli ta'een hidhamtoonni garii miliqanii isaanii fi manni hidhaa jijjiiramee ture. Amma immoo sababa dhukkubaan Kaartum irraa gama kaaba fageenya kiiloomeetira 340 irratti kan argamtu magaalaa Meerooweetti jijjiirameefiira. Al-Bashir Daarfur keessatti yakka raawwachuu hin hafne jedhamuun waan shakkamaniif manni murtii mootummoota gamtoomaniitti waan himatamaniif ajajni qabinsaatti bahee nama barbaadamaa jiranidha. Raashiyaan biyyoota Afrikaa 3 kan humna waraanaatiin bulaniif saatalaayitii kennuuf akka jirtu beeksifte. Biyyoonni lixaa Afrikaa Maalii, Niijerii fi Burkina Faasoo telekoomii fi saatalaayitii eegumsaa argachuuf Raashiyaa wajjin waliigaluu ibsameera. Biyyoonni lixa Afrikaa 3 waraanaan bulaa jiran haleellaa hidhattoota farra Islaamaa irraa isaanitti xiyyeeffatamuun rakkachaa jiran deeggarsa waraanaaf gara Raashiyaatti fuula garagalfataniiru. Teknooloojiin kun eegumsa daangaa fi nageenya biyyaalessa biyyoota sadanii ni fooyyessaa jedhan Ministeerri maallaqaa Maalii Aloosenii Saanuun kanaan alatti saatalaayitiin kun lola hongee ibiddaa fi balaa tasaa fi akkasumas wantoota adda addaa to'achuuf oola jechuun ibsan. Finxaaleeyyiin farra Islaamotaa daangaa biyyoota sadeenii kanarratti akkasuma naannoo Saahel gammoojjii Saharaan gara kibbaatti argamu irrattis ni socho'u. Yeroo tokko tokkos haleellaa gara jabinaa uummata meeshaa maleeyyii irratti yeroo isaan raawwatan numa argama. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.